waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Waldaan qorannoo Oromoo yookaan osaan korasaa 27 kabaranaa as Waashingtan DC keessa ka jiru galma walga'ii Yuunivarsiitii Haawaarditti sanbataaf dilbata darbe gaggeessee jira. Seenaa, aadaa, siyaasa, qabsoo Oromoo kan ilaaleen akkasumas waa hedduu irratti mari'ate. Hawaasa Oromoo fi Oromoota garaagaraa badhaasuudhaan pirezidaantii haaraalleen filatee jira. Kanaan gargar gale achitti kan argame Soraan ka qindeesse qaba Sora. Kanaafuu jalanne akka mul'atan sanilleen osaan waldaan namni Oromoo kabarat keessumattuu iyyuu biyya alaa jiru yayyabe barumbaraan kortaa kora guyyaa dheengaddaatiif guyyaa dura Waashingtan DC ta'e irratti waraqata qorannoo hedduu dhiyaate. Barana jireenya artistoota Oromoo biyya alaa jiranii qooda gadaan Oromummaa qaroomsuu fi guddisuu qabaattu. Bu'aa qabsoo Oromootii fi qabsoommaan keessa akka dabarte. Qoodaawwanii fi ijoolleen dubaraa guddina biyyaatii qabaatan. Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa qabaattu Oromummaa fi waan hedduu farran mari'ate. Dalmaalillee rakkoon qonnaan bulaa Itoophiyaa qoodii fiilmii fi miidiyaan jireenya uummataatii qabu. Imaammati fayyaa Itoophiyaa Oromiyaatti maal fakkaata? Amantii Oromummaan maaliin gargar? Maaliin tokkotaatii dabale waan hedduu irratti dubbatan. Horii kun nam sadii lama nama adii tokko nammoo nama gurraacha Oroomsee jiituu roobaa fi lammiitti baasee gargari gaale. Namni afur ammoo hojii akka akkaatiin badhaafame. Hawaasa Oromoo Pretooriyaa Awustiraaliyaa jiru waan hedduun badhaasan. Hawaasi kun hojiitti gaafatamtooti isaanii obbo Aliyyuu Galatootii fi Dubree Toltuu Tufaa hojjetaniin badhaafame. Jarri kun lamaan akka hawaasi Oromoo Pretooriyaa gurmaa'ee rakkoo Oromoota baqata Oromoo paarlaamaa biyyi sunni duratti hima aadaa fi seenaa Oromoo barsiisa waan hedduu hojjeteen badhaafame. Akka dhaab barnootaatti ammoo Yuunivarsiitii Haawaarditti badhaafame. Osaan korisa haqaraa Haawaarditti taa'e. Haawaard kor 27 osaan taa'e ganni 27 xiqqaatu guddattu waan hedduun qarqara ba'e. Warra badhaafame keessaa tokko Dr. Addisuu Toloosaati. Dr. Addisuun waan Oromoon keessa jirtu hedduu barreessee eenyummaaf rakkosii gad baaseen badhaafame. Obbo Dirbii Dabisee pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa gaafidhaa jirutti rakkoo Oromoo kitaaba irratti barreessee addunyaatti himee osaallee qooda guddaa qabaachuun badhaafame. Kaan ammoo Kadiroomeeti. Osaan Kadirooni barata jabadhe jedhee badhaase. Osaan korisaa guyyaa lamaanitti pirezidaantii haaraallee filate. Pirezidaantiin haaraay Dr. Ibrahim Ameelemooti Dr. Moosisaa Aagaa irraa hojii fuudhe. Jar lamaan iyyuu korsuun irratti dubbise. Hojiin isaa guddoo maanii jedhe Dr. Moosisaa gaafadhe. Walumatti hojiin keenya inni guddaan dhimma Oromoo kana qorachuudha. Waan Oromoo ilaallatu, waan siyaasaa, waan dinagdee, waan hawaasummaa, waan seenaa, waan amantii dhimma Oromoo wajjiniin wal qabate hundumaa qorannee waan qoranne sana immoo bifa adda addaatiin addunyaatti beeksisuudha. Kana Dr. Ibrahim atin itti naanteetiin nama hojii tana osarraa fuudhuuf deemuu jiru. Hojiin tun hagam hojjetamta ganni 27 kan keessatti waan uummata Oromoo rakkoo jirtuu fi haala hagama uummata Oromoo keessa baay'ee qoratanii keessattuu waan gara seenaa, waan siyaasaa, waan hawaasummaa uummata Oromoo beeksisuu irratti wanni hojjetame dansaa'edha. Haa ta'u ammoo uummati keenya walga'ii OSA kan yeroo dhufu gaaffiin uummati keessattuu warra barate ka OSA keessa miseensi ta'anirraa ka eegu ka hagammaa akka gaariitti hin deebiinitti jira. Wanni hagammaa hojjetan ka boonsa ta'ellee hin jira jechuudha. Dansaayee Dr. Waggaatiin pirezidaantiitti taatetti wanni gurguddoo kan hojjennee jettan guddoomman. Kan barana hojjenne keessaa waan guddaan hiriira nagaa qopheessinee hojii advokeesiiti suni qopheessinee al-lama qopheessinee as Waashingtan DC keessatti jaarmayaalee kan biraa wajjiniin baasnee jirra. Kan biraan kan nuti hojii guddoo hojjenne kana jedhee yaadu xalayaa hedduu barreessinee jirra. Gara xalayaa 11 barreessinee barana kana duwwaa xalayaa 11 qaama adda addaa irratti kan barreessinetu jira. Sadaffaan immoo Congressional hearing ture US Congressitti dhimma Oromoo akka dhaga'amu dhimma Itoophiyaa irratti yeroo isaan qorachuudhaaf wal ga'anii dursinee qaqqabnee waa'ee dhimma Oromoo kan akka isaan dhaga'anii gochuudhaaf carraaqneerraa dhimmi keenya dhaga'amuu qabaa kan jedhuuni al-lama irratti dhannee hirmaannee sagalee keenya dhageessisuudhaaf yaalleerraa. Kan biraan barattoota fakkeenyaa fi scholarship committee kan jedhamu dhaabnee barattoota
biyyarraatii ari'amanii biyya ollaa keessatti rakkachaa jiran, Keeniyaa keessatti kan rakkachaa jiran, yuunivarsiitii keessatti barsiisaa jirra. Committee for National Dialogue kan jedhu dhaabne jaarmiyaalee Oromoo gidduu rakkoo jiru akka furamuuf akka isaan dialogue godhan akka isaan waliin mari'atan initiate gochuudhaaf sanatti irratti hojjechaa jirra. Egaa waan kana itti hojjenne. Dr. Ibrahim sittin deebi'a. Hojiin sanbata lamaan dabre keessatti hojiin guddoon isaan hojjetan. Badhaasa kennuu jira, gabaasa akka dhiyeessuu jira. Maali wanni gurguddoon guyyaa lamaan kan keessatti hojjetame? Inni guddaan egaa dhimma Oromoo irratti mari'achuudha. Paanaalii ture. Paanaaliin suni dhimma Oromoo adda addaa irratti waan dhimma Oromummaa ilaaluu irratti, waan seenaa ilaaluu irratti, waan qabiyyee lafaa ilaaluu irratti, fayyaa ilaaluu irratti, waan amantii ilaaluu irratti, waa hedduu irratti mari'achaa turre. Badhaasas kennineerra. Badhaasa waggaa waggaadhaan hin kennina. Wanta adda ta'e tokko barana kan hojjenne namoota dhaloonni isaanii Ameerikaa ta'an kan Oromootti naachuraalaayiz ta'antu jiru. Isaan kana namoota kana lammii Oromootti akka isaan dabalaman goone maqaa Oromoollee kennamee fi Oromoo akka ta'e akka Oromoo jaallatan akka Oromootti akka of ilaalan of ibsaniitu nutti dhiyaatan jarri kuni namoonni baay'een kan biraanillee akka dhufanii saba keenya akka isaan nutti dabalaman akka isaan nutti makaman akka isaan nu jaallatan akka isaan rakkoo keenya nu dhaga'an nu wajjinis akka isaan rakkoo keenya waan nuti falmannu waan nuti boonyu waan nuti gammannu hundumaa akka isaan nu wajjin hirmaatan fedhii baay'ee qabna baay'eetti gammanne. My name is Daniel Roba. It's very important to be a part of this community. As Dr. King once said, whatever affects one directly affects all indirectly. So the Oromo people, the holders of the Gaddafi system. Kana gochuu isaaniitti baay'ee gammannee jirra. Dr. Ibrahim ittiin aanteetiin namni osaa pirezidaantii osaa waldaa qorannoo Oromoo ta'uuf deemsi. Hojiin guddoon irratti hojjechuuf deemu jirtu maal? Hojiin guddoon irratti hojjechuuf deemu risoorsii yookiin beekumsa waldaa kan keessa jiru gara rakkoo uummata Oromoo furuu gara akshinii waldaan keenya waan guddoo hojjetee informationii hedduu qabna waan gartee rakkoo Oromootii fi waanuma uummata Oromoo harka qabu waan kana gara rakkoo uummata Oromoo gartee furuu yookiin gara hojiitti akkamiin fakkeenyaaf yoo jenne waa'ee konfliktii ummati keenya ummata ka ollaa ka isa waliin qubatu bakka hedduu waliin walitti bu'ee waraan hin dhaabanne ka waggaan deemutu jira karaa adda addaatiin karaa diinii iddoo keessa seenee dhiigi namaa ka barbaraan jechuun ka dhangala'u akka oosatti wanni an waggaa kana hojjechuuf deemu tokko wal dhabiinsa kan akkamitti fuulduraa dhaabuun danda'ama akka inni barbaraan dandeettii uummata keenya risoorsii uummata keenya akka inni hin finde akkamiin irratti hojjennee waan kana hambisuu dandeenya waan jedhu ka tokko kana kaalleen miseensa hedduu horachuun waan waldaan kun hojjetullee gara uummata gad buusu jechuun akka uummataan bahu taasisu kun hojii an hojjechuuf deemu gurguddoo keessaa jechuun ka tokko kan hojuma kanaan dura hojjetamaa bahee waanuma sana hojjechaa bahanillee hojjechaa irra caala ammoo fakkeenyaaf fuula intarneetiin marsaa ka waldaa keenya kan bifa haarawaan deebisee ijaarullee yaada qaba waan akkasii kan hojjechuuf karoorfadhee jira. Yoo hedduu ilaalleetiin jennu waldaan kun isaan lamaanuu naa deebisuu dandeettanii beekaa hedduu qaba barsiisaa hedduu qaba piroofeesara hedduu qaba barataa hedduu qaba beekumsa osa keessa jiru baadiyyaatti akkamiin argachuu danda'a? Akkamiin nama baadiyyaa jiru ga'uu dandeettan fakkeenyaaf qonnaa jennuuti maal jireenya jennuuti fayyaa jennu. Yaa karaa intarneetaa fakkeenyaaf joornaal of Oromoo Studies amma guutummaadhumatti elektiroonik ta'ee websaayitii keenya irra jira. Kanaafi warri biyya keessa jiran amma dargaggoonni warri ogeessa fayyaas waan qorannoon karaa osaatiin godhame kana hundumasaa intarneetii irra jira. Wanti nuti walgahii kana irratti geggeessinee qorannoon adda addaa achirratti ba'e kuni everything proceeding jedhameetu achirratti maxxanfamee achirratti ba'a achirratti arguu dandeenya direct quunnamtii hin qabnu jechuu kooti malee karaa tokkoon immoo haala rakkisaatiin iyyuu haa ta'u yerootti journal of Oromo Studies ship itti goonullee ni jira
egaa haaluma akkasiitiin indirectly qunnamuudhaaf carraaqaa jirra. Waanuma kan irratti yoo dabaluu fedhe tokko akkuma Dr. Mosesaan dubbate karaa websaayitii keenya callaa miti karaa Journal of Oromo Studies addunyaa irratti warra dhaabbilee beekamaa ta'an yuunivarsiitii hedduu keessallee yoo miseensa ta'an raabsamaa jira. Kana malee karaa YouTube illee irraan karaa websaayitii fi marsa adda addaatiin viidiyoon konferensii kanaan dura waggaa 2-3 dura taasifamaa ture dabraa jira. Fuuldura garuu wanni ani hojjechuuf karoorfadhu tokko Facebook irraan amma dargaggootii keenya akkuma beektu miliyoon hedduun karaa Facebook irraadhaan waan hedduu hordofaa jiru. Kanaaf jecha waldaan keenya Facebook irraa yoo peejii qabaate viidiyoo amma ati garte kan hunduma isaa gaggabaabsine YouTube irraan gara Facebook irratti yoo waraabne ijoolleen walii share godhuudhaan ijoolleen qote bulaa kan internet jechuun qaban ka access qaban information waan nu asitti mari'annu kan akka itti argatan irratti hojjechuun hin danda'ama. Kun waan nu rakkisullee miti waan nu godhuu dandeenyu. Asirratti wanti an dabaluu fedhu hojii gurguddaa osaan hagamma hojjechuu danda'u tokko kan yoo danda'e waggaa kan keessatti ani hojjechuu qaba jedhee yaadu tokko waldaan kun akka inni poolisii qabaatu. Akkuma Dr. Mosesaan jedhe namni tokko yoo qorannoo dhiheessu yoo paanaal tokko nu qopheessinu warri dhufan sun ni mari'atu. Faal isaanis ni kaa'u. Institushiniin kun garuu paanaal tokko jechuun oole. Paanaal suni ol ta'u jechuun waanuma hagammaa mari'atame cufa informationii jirtu ragaa jiru walitti fidanii waldaan kun dhimma akkasirratti ijjannoon isaa akkasi. Beekumsa qabnu ragaa qabnu irratti hundoofne rakkoo Oromoo ka akkasi akka waldaa kanatti furmaati akkas jennee yaanna. Jennee poolisii position ka waldaa kana qabaachuu qabna. Kaan ammoo yoo poolisii jedhu waanuma aminni reefu kaase gara actionii yoo jennu action jechuun yoo gari warruma waan tokko general assembly waan mormuun itti bulmaataa kennallee waan deeggaru waldaaleen nu fakkaatan kabiroolleen waan qaban kan irratti hojjechuu qabna. Dr. Mosisaa bara hojii fixatteetiin Dr. Ibrahim dabarsite baga nagaan fixattee jenna Dr. Killeen baga hojii milkaa'in hojii isin milkooftu jenna. Haygaatooma.